Maamiltoonni keenya bu'uura jireenya keenya bu'uura tarsiimoo keenyati. Baankii keenya kan sadarkaa olaanaadhaan ga'e maamiltoota keenya waan ta'eef aantee baankii keenyaa keessaa maamilli isa tokkoffaa gatii ta'eef isaanuma tajaajila caalmaa kennuufii qabnaa jennee tarsiimoodhaan illee qabanneerra. Waan adda wanti argine baay'ee isa durii caalarra hojjetan baay'ee tiriitii nama godhu baay'ee nama rispeektii godhu namni yeroo dhufu dafanii too namni abbaa sana dhimma isaa waan jedhu yaada gaafatu inni kun miira nama akka kaasa akka hariiroo gaarii waliin qaban akka inni godhu godha. Baankii Oromiyaa itti fayyadamuu dammare waggaa dheeraa baay'ee simannaan isaanii baay'ee namatti tola. Na bakka qababalii isaanii fudhachuun isaanii baay'ee namatti tola. Yaa maamila kanaati anis waggaa dheeraaf asumaatiin fayyadame baay'ee namatti tola baankiin isaa. Baay'ee sanii na keessumsiisanii narraa fuudhanii na barreessanii na fidanii na laatanii ani caabaadhee jiruuf jechuudha. Baay'ee namatti tola. Tajaajilli caalmaan kun maamiltoota keenyaaf baay'ee isaan barbaachisa jennee waan amannuufi tajaajila kana lafa buusuudhaaf akkatti hojjettoonni keenya dameerra jiran tajaajila kennan hin gamaggamna. Ittaansineetoo immoo hooggansi olaanaan keenyallee fakkeenya ta'uudhaan tajaajila caalmaa kana lafa qabsiisuudhaaf tajaajila kennaa jechuudha. Torban kana dameelee keenyarra deemee too'i. Maamila tajaajiluudhaaf nuti ammarratti murannoodhaan kan durii caalaatti cimsinee isa duraan kenninurraa akka waliigalaatti ciminaan haalatti fufiinsa qabuun torbee kana qofaaf osoo hin taane haalatti fufiinsa qabuun istiraateejii amma jiru waliin akka socho'uu dandeenyutti hojjechuuf murannoodhaan kaaneerra jechuudha. Ammayyuu kana caalaa immoo akka maamilli itti gammadanii akkanumattis immoo baankiin keenyas bu'a qabeessa irraa ta'utti hojii kana itti fufiinsaan hojjechuudhaaf kaka'umsa guddaatu jira. Wanta guddaatu mul'ataa jira jechuudha. Akkuma mul'atu kana maamillis itti quufinsa qaba waan amma ammaatti adeemaa jiru. Kanuma caalayyuu immoo fooyya'ee maamilli keenya at least wanta asii argatutti thank you jedhee akka bahuu danda'utti akka hojjetamu tattaaffii guddaa gochaa jirra jechuudha. Kaampeenii kana gaafa goonu kaampeenii kana hojjettoonni dameeleen hundumtuu akka qophaa'an goonee qophii bal'aa goonee senior managementiin baankii keenyaa senior managementoota dabalatee gara dameetti deemanii maamila tajaajiluutiin hojii sana ka jalqabne senior managementiin gara dameetti ka deeme waa lamaaf tokko hojjettoota keenyaaf fakkeenyummaa ta'uuf dhimmi nuti qabannee deemnu maamiltoota keenya giddu galeessa godhachuun hojii hojjennuuf superior customer experience gara hojiitti jijjiirree maamiltoonni keenya sana hubatanii baankii keenyatti akka tajaajilaman gochuuf fakkeenya ta'uuf inni jalqaba. Inni lammaffaa immoo maamiltoonni keenya illee maanajimentiin olaanaa isaaniif bakka guddaa akka qabu maamilaaf bakka guddaa akka qabu kaawuntarii irratti argamee kana keessumsiisuunsaa hiika kana qabaa jechaadha. Torbee tokkoof maanajimentoonni hundumtuu head office irraa gara damee deemanii tajaajila maamiltoota keenyaaf kennaa turanii jechaadha. Maamiltoonni keenya gaafa biiroo keenya dhufan torbee kana tajaajila kana gaafa arganu baay'ee dinqisiisataa jiru. Maaltu uumame ayyaana waggaa itti dhaabbata baankii kabajaa jirtu moo maali haga jedhanitti yaa'u waanuma xiqqoodhani wanuma danfisnee teessuma keenya bareessinee uffata keenya bareessinee of bareessineeti kan maamila keenya fuulduratti argamne waan biraa waan dabalame hin jiru waanuma salphaa kana godhanii maamila fuulduratti waan akkas ajaa'ibsiisu arguu jechuun waa guddaadha baay'ee ajaa'ibsiisa tunu maamiloonni keenya gaafa dhufan baay'ee gammadu. Tajaajilli maamilaa baankiin keenya kennu industirii baankii keessatti dorgomii kan hin qabne akka ta'u ifaajeen itti jiru jechuudha. Inni maal jedhama superior customer experience jechuudha. Kanaaf jijjiirran hojjechaa jirru jijjiirran bu'uuraa hojjechaa jirru kaayoon isaa tajaajila olaanaa kana fiduufi. Kanaafuu torbeen kun hubannoo hojjettoota keenya biratti uumuudhaaf torbeen tajaajila olaanaa kun ka hojjetame ka adeemsifame jechuudha. Haaluma saniin hubannoon dhufee jira hubannoon barbaachisu dhufee jira jennee yaanna. Kanallee yaada maamiloota keenya irraa fudhanneen yaada hojjettoonni keenya ibsaa jiraniin haala hojjettoonni keenya hojjechaa jiraniin hubachuu dandeenyee jirra.
kuni gara fuulduraatti itti fufaa jechaadha. Daran cimsinee itti fufnaa maaliif kun waan takka jalqabnee dhiisnu toon ta'in waan itti fufinsa qabuun cimsinee xichinee irratti hojjechuu qabna jennee ni amanna. Kanaafis immoo hojiin adda addaa itti hojjetamaa jira. Caasaa adda addaa qabna, caasaa distriktii qabna. Caasaa distriktii kanarrattis kana kan hordofu caasaatiin lafa keenya jirra. Tiimiin kunis gara dameetti deemee yeroo yerootiin dameeleen keenya maal hojjechaa jiru, hanqina maal qabu jedhee gamaggamee haalli itti yoo hanqinni illee jiraate haalli itti sirreeffamuu danda'u kan nutti himu qabna. Haala sanaan daran cimsinee gara fuulduraatti waan kana hojiitiin jijjiirree baankiin keenya kan itti hundaa'e maamiltoota keenyaaf tajaajila olaanaa kennuun parpaziin itti exist goonee jirru waan ta'eef kana sirriitti qabannee gara fuulduraatti cimsinee akka hojjennu abdii qabna. Tajaajila caalmaa kennuudhaaf teeknooloojiin hin barbaachisa. Tajaajilli dijitaalaallee hin jira. Kan investii irratti goone baasii baay'ee kan irratti baafni tooyi lafa qabachaa jiran hin jiru. Namni immoo leenji'uu qaba. Tajaajila sana namatu kenna waan ta'eef sirriitti leenji'uu qaba. Leenjii gahaa fudhataniiru. Leenjisaallee alaafinnee tooyi haala gahaadhaan hojjettoota keenya leenjifneerra. Leenjisuu qofni immoo gahaa miti. Hojjettoonni kun waan sana qalbiitti fudhatanii too tajaajila kana akkamitti kennaa jiru. Isa sanas immoo shaakaluu qaba waan ta'eef malee humnaan ijaaruun humna tajaajila kennuutiin ijaaruu wanti akkasii wanti hundumtuu siistamni illee lafa bu'eera.